Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. Namni tokko moonii ta'uudhaaf dirqama ulaagaa shanan YouTube monetizationidhaaf lafa kaa'e beekuun dirqama. Kan waliin ilaallu tahaa namoonni haaraa taatan subscribe, like, share gochuun haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaan affeerraa kiyya. What we check when we review your channel. Channelii keessan sa'aatii guuttatee subscribe guuttatee yeroo gara mooniitti darbu channelii keessanirraa waa shan cheekii godha YouTubein wantoota shanan inni channelii keenya irraa nusimachuudhaaf gara kaffaltiitti dabarsuudhaaf channelii keenyarraa ilaalu shanan kun maal akka tahan waliin ilaalla jechuudha. Tokko lama jenne tokkoffaa erga sa'aatii guuttannee kaane YouTubein main team channelii keenya ilala. Main team jechuun the main object that is being discussed or described in one video sana keessatti dhimma yookaan immoo one video sana irratti dubbatame dhimma video irratti haasayame jechuudha. Gaafa nuti sa'aatii guuttannee subscribing keenya kuma ol darbee sa'aatii kuma afuriif subscribe gaafa nuti guuttannee gara mooniitti erginu jechuudha. Erga AdSense nu simatee ka'ee YouTubein tokkoffaa irratti video keenya irraa maal ilaala? Dhimma video keenya keessatti dubbatame nuuf ilaala. Jalqabarraa haga dhumaatti video san keessatti dhimma maaliitu dubbatame waan jedhu jechuudha. Yeroo baay'ee afaan Oromootiin warra hojjetan seera qabeessa ta'uu baatus afaan Oromootiin waan dubbatamaa jiruuf afaan Oromoo ammallee bareechee gara translateetti waan hin seenneef yeroo tokko ni dabarfanna. Garuu gara dhumaatti qabamuu waan hin hafne jechuudha. Waan seera YouTube cabsu achi keessa dhibuu qabaa jechuudha. Inni tokkoffaa fi inni guddaan egaa gaafa kaffaltiitti nu dabarsuudhaaf jedhu YouTubein tokkoffaa kan inni ilaalu video san keessatti dhimma maaliitu dubbatame isa jedhu ilaalaa jechuudha. Kana jechuun channelii keenya waan nuti barreeffannee ni beeka. Geessee waliin makaa waan ta'eef dhimma biraatii wajjiniin. Kanaafuu seera YouTube asirratti hordofuun barbaachisaa jechuudha. Video keessatti maaltu dubbatamuu akka hin qabne, maaltu dubbatamuu akka qabus jechuudha. Video keenya guutuu irraa hoomii jala copyright barnoota copyright jala seera YouTube barachuun barbaachisa. Namni tokko moonii ta'uu isaatiin dura barnoota copyright kana osoo hordoftanii irra barbaachisaadha. Maaltu dubbatamuu qaba, maaltu dubbatamuu hin qabne isa jedhu jechuudha kan inni ilaalu. Lammaffaa gaafa nuti moonii ergannu kan inni ilaalu most viewed video channelii keenya jala jiru guutuu irra kan inni ilaalu jechuudha. Most viewed ilaala. Mata duree video jedhu jala seennee channelii keenyarraa ka view guddaa qabu stored by gochuudhaan ilaaluu ni dandeenya. Akkasuma channeliin keenya video kamirratti akka view guddaa argate beekamaadha jechuudha. Video 950 meeqasa haa ta'u. Stored by goonee mata duree stored by jettu jirti. Achi jala popular irra kaa'uudhaan popular jechuun tartiiba view gurguddaatiin naa kaa'ee channelii kiyya jechuudha. Sababni YouTubein gaafa nuti moonii ergannu video view gurguddaa qabane ilaaluuf waan namni baay'een sirba namaa diraamaa namaa fuudhee gadhiisuuf ilaalcha argatee laata waan jedhu waan shakkii qabuuf YouTubein view guddaa kana eessaa fidate namni kun waan jedhu ilaaluuf warra view gurguddaa qaban irratti xiyyeeffataa jechuudha. Kanaafuu view guddaa videoon isin qabdan video keessan tahuu qaba. Moonii erguu keessaniin dura adabamuun dura waan akkasii of jalaa ilaallattanii yeroodhaan qulqulleeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Sanaan ala videoon view gurguddaa qabu sun video namaa gadi buuftanii maxxanfattanii of jalaa qabdu view guddaa argamsiise taanaan YouTubein ka view guddaa qabu sanarraa eegalaa jechuudha gaafa nuti moonii ergannu. Kanaafuu video namaa sana of jalaa qulqulleessuu qabdu dirqama. Sadaffaa gaafa nuti moonii ergannu kan YouTubein ilaalu newest video haaraa nuti yeroo dhiheenyaa keessatti moonii guutuutti yeroo dhihaannu sana maxxansinee jechuudha. Fakkeenyaaf video kana sa'aatii 22 dura, sa'aatii bultii 3 dura, bultii 7 dura, bultii 11 dura video isin gara dhumaa kanarra maxxansinanii irratti xiyyeeffataa jechuudha. Live isa ta'u video maxxanfames haa ta'u view gurguddaa dhabus videoon sunis ilaalcha keessa galaa jechuudha.
Video YouTubein gaafa nuti sa'aatiif subscribe guuttannee ergannu jechuudha. Live is tahe, short is tahe, akkasuma live waa hundayyuu kan inni ilaalu ammas video haaraa dhuma kanarra maxxanfame. Kanaafuu haga isinii dandahameen video isin dhumarra maxxansitan video mataa keessanii video qulqulluu ta'e video bareedduu ta'e moonii erguun dura osoo maxxanfattanii bareeda. Arfaffa biggest proportion of watch time. Xiyyeeffannaa guddaa gochuu qabdu asirratti. Video keessan keessa video sa'aatii guddaa argamsiise. Video kamtu sa'aatii guddaa argamsiise isa jedhu irratti jechuudha. Kanaafuu YouTubein arfaffaa irratti kan inni xiyyeeffannaa guddaa itti godhu gaafa isin monetizationitti darbuudha deemtan video chaanaalii keessan irraa sa'aatii guddaa argamsiise irratti xiyyeeffannaa godhaa jechuudha arfaffaa irratti. Fakkeenyaaf video tokko irratti ine view more jalaa tuquudhaan asii yeroo tokko gara harka bitaatti haxoofna watch time jedhee jira. Videoon kun sa'aatii meeqa argamsiise isa jedhu jechuudha. Chaanaalii keessan keessaa video tokko lama fudhataa jechuudha yookaan video sadii wayii ilaala. Video sa'aatii gurguddaa argamsiisan. Videoon sun video mataa keessanii ta'uu qaba jechuudha. Videoon yookaan video live irra seentan ta'uu qaba yookaan video maxxansitan yoo ta'e immoo video kan mataa keessanii ta'uu qaba jechuudha. Ammas kanas kan inni ilaaluuf shakkiidhaaf sa'aatii kana hunda eessaa fide namni kuni video namaa maxxanfateeti moo ka ofii maxxanfatee sa'aatii guddaa irratti argate isa jedhu irratti xiyyeeffataa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf live seentanii video live sun sa'aatii guddaa fide yoo ta'e rakkina tokko hin qabu jechuudha. Isintu live seene waan ta'eef kanaafuu xiyyeeffannaa guddaa asirratti gochuu qabdu isinis dura buutanii. Shanaffaa fi inni dhuma video metadata including title, thumbnail and description. Bareechitanii xiyyeeffannaa guddaa gochuu qabdu. Title mata duree video barreeffattanii irratti videoonii fi barreeffamni isin irratti barreessitan wal fakkaachuu. Description yoo fayyadamtan akkasuma descriptionis suuraan isin video miidhagsuuf dura keessanis akkasuma jechuudha. Suuraan suniif mata dureen sun wal fakkaachuu qaba jechuudha haga dandahameen. Haga dandahameen waan videoon sun suuraan irra kaa'ame sun waan video keessa dubbatameen walitti dhiyaachuu qaba jechuudha. Akka videoon sun view guddaa argatu jettanii dhimma walirraa fagaate waan hin fakkaanne fiddanii irra kaa'urraa of qusachuu. Sanaafu moonii erguu keessaniin dura video keessanirra YouTube studio keessaa video irra tuquudhaan mallattoo qalamaatu hiixu. Mallattoo qalamaatu hiixanii yoo videoon sun suuraa hin qabanne suuraa irra kaayuudhaan save gootuu jechuudha. Yoo mata duree hin qabanne mata duree irratti hin barreeffanne mata duree dhimma videochaa mata duree uumuudhaan taayitilii sirrii ta'e irra katabu akkasuma descriptionii fayyadamtan taanaan descriptionii dhimma videootiin wal qabatu irra barreessu. Descriptionin dirqama miti. Haa ta'u malee taayitilii mata duree videochaa dhimma videochaa barreessine sana jechuudha sirriitti waan dhimma sanaa wal fakkaatu fayyadamu. Sanaan ala ammas wrongiidha jechuudha. Taayitiliin ilaala jedhe descriptionii akkasuma thumbnailii suuraan nuti irra keenyu suuraa video sanaa wal fakkaatu ta'uu qaba jechuudha. Dhimma video irratti dubbatame asirratti katabuu jechuudha. Mata duree videochaa irra katabne save godhanna. Video irratti hin sirreeffanne taanaan tokkoon video irra akkasitti irra deemuudhaan sirreeffachuu. Kana jechuun tokkoon videoon isin maxxansaa turtanii mata duree qabaachuu qaba akkasuma suuraa qabaachuu qaba jechuudha. Maaliif YouTubein achi keessaa wanni inni ilaalu erga beekame waa hunda irratti sirreeffatanii mooniidhaaf erguudhaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasin irraa barattanis abdii guddaan qaba. Barnoota itti aanuun haga walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.